ta'u garuu namni jaallatan tariitii xiqqoo akka dhuunfaattuu sun taane akka dhuunfaatti nan jaallatina akka dhuunfaattuu sun taane namoonni hedduun gastii yoo argataa jirtu gastii yoon banee jira dubbii dheera an hamileen kan koo baay'ee cabeera baay'ee ergan dhaladheeti ergan hadha ga'eeti akka hadhaatti hamileen kan koo cabee hin beeku waan baay'ee natti hojjetamaa ture namni hedduunis ni beeka waan baay'eenis naan jedhameera namni baay'eenis ni beeka kanaaf hunda keessan nan jaalladhaa isinin kabajaa waan jiru immoo bor baasis immoo sareen durraa madaa qabdu akkamitti dutti dandeesse sareen madaa durraan qabdu akkamitti dutti ini ko single waan barbaade kan barbaade yoon sagaagale am single nama tokko motakka gudeedee sin beeku dirqamaanis waan tokko godheen beeku an takka yoo dhimma kana walitti dhufna ta'e an bultiin qabu bultii keemmoo baay'een jaalladha haadha manaa keessa baay'een kabaja baay'een jaalladha kaayiroo kana keessa baay'een jaalladha haadha manaa kee baay'een kabaja gaafan beelee irra jedhee nufeetan isirra waa fudhee nyaadha walitti beeknu qabna garuu bisu nagar dubbachuun barbaanne miira kan gosa miidiyaarra takkaa bahee ibsadheen beeku famake yoo gallee jennee ajan kanaa jedheetan boris immoo nan deebi'a inshaallah kanaan ala hijaarsummaa abdusee السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأن يجون عيادك إنه في متي وأن دبته جتاجو في باي منكنا عبد السيفان جراني ريدي فان جراني جرورين هاسفنا أتيو غوتس أمبارح غوتل لسينجر يوم غوتل له مالي في كراسريني متي يو غوتل لك إيرتو كوتين ديرا تسرع بريدا وان إيري غوتل دعاي كان أبو waan barbaanne yoo goone anarraa bareeduu danda'a. Exactly. Kana si haadha manaa wayii lafaa qabaadde deemee sagagalaan jiru bar. Waan deemee sagagalaan jiru. Akkamitti sareen durra madaa qabdu tokko akkamitti dandeesse duttiidha bar. Haa xiqqaattu hamman danda'e garaa kootiif jedhee miti kanan biyya miila bara haa kuti as dhufe. Lahodaa danda'a. إلى إسحاق زينو إيسا تم أدونا ما أكمل تم نبرا أورمون ناس فراراتي لينغر أجي فتاون ديكيسن أورمون تو كسنة جيسة تونان جت أورمون كقوتي تركون أورمون كقوتي أكمل سيلين توكو أمة فلرت أمة أورمون فلرت هوارت أنا نما هاتي كاتو نمينا كبجو تكون سجرتي بيكا أجيلت سكبجنا biyya sabummaadhaan yoo ta'e jedhe biyya maaliitiin yoo ta'e jedhe ani ko takka akka xiqqaatti aareen beeku beekee ziizoo namni maaliif na arrabse osoo hin taane haadha qabdu hundi keessan haadha qabdu haadha kan koo tarraffamte gaafa inni haadha isaatiin arraffamu waa inni ta'u nutu beeka haadha isaa baay'ee jaallata namni haadha ofiin jaallanne hin jiru. Amma waan gootu miira keessaa bahi
ati sittin dhagahamini. Amira keessa galuu barbaanne Zizo liibii ila waan gootu liibii irratti ani hin jiru kan arrafame ana FB irratti yoo deemte kan arrafamaa jiru sana TikTok irra yoo deemte isa inni afaan badina natti dubbate waraabame kan intina godhana tun deebisee jennaan anaaf yeroo itti wallollu intina ta'ame ani sofan gad buusa ture hin dubbanne waan tokko isa inni kana hundanaan jedhaa ture jala taa'ee naggeeffachaa ture. Ila isaa keessa walii bilbilaa cufii bahi mana cufii bahi mi amma ila cufii bahi nasin jedheeti adubbii ho'isuuf illee miti kaan seene atilleen akka tasgabbooftu barbaada cufii bahi mana cufii bahi si bilbilaa hinaasofna cufii bahi. Cufii bahi fuwaad faallee wanni nagalchi jedhaniif kanumaaf meedaqii akka fuwaad hin galchi. Fuwaadii kenna galchi dubbii kana keessaan fixnaa. Ati goote godhu baatti ati nama singilii tokko is okay yoo goote illee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa tasgabbaa'ii Zizo boss galatoomii wannan beeynerraan dubbannu dhugaa dubbachuuf miira kee ni hubannaa dubbiin shira qabdii walxaxxuudha. Waa fagibsaa yaada kaleessa Dubaayii maammeedha adda Kaayiroo keessa Isaaqii boreessa akka ta'e hin beeknu. Wala fajala wajira kana fagisa yaada ijoolleen keenya. Okay, tokko kana lammaffaa dhimmi dhuunfaa miidiyaa irratti as nutti hin fidinaa jenneerra. Kun dhimma dhuunfaa jedhama. Wanni akkasii jechuudha. Ilma namaa ta'ee namni dogoggora hin uumne hin jiru. Kana jennaan wanna ta'uu qabu akka ijoolleen namoonni baay'een jedhaa jiran ijoolleen Kaayiroo jiran ijoolleen keenya ni jiranii waan balleesse abbaatti balleesse gaafachuu qaba dhugaadha. Miira isaa ibsachuun isaa dhugaa isaati waan miidiyaa irratti beedhaa fi garuu obsi namni obse hin gaabbu arrabaan waa dubbate namni gaabbaa namni itti gaabba isoo ijoolleen na bira jiru waan tokko dubbanne calameen jedhaa ture bara yeroo sanallee. Ergan galee jechuun kan kee rakkoon qabu jechuun kan kee rakkoon qabu ammas itti halkanituun irratti bulee guyyaallee akka kanatti ta'a kana loolee nama mana dhufu laalaa ture yeroo sana laa wanni dhufuun jiru bara ati lubbuu kan kiyoote isaa dhaggeeffadhu ati lubbuu kan kiyoote dabarsitee gaafa biyyaa baatu kennite waa tokko rakkoon qabu kun ilma dhiiraati baay'isattuu lubbuu miili qabaatu Hacaaluu nu deemera kun rakkoon qabu godhee immoo eenyutu akkama walii wajjin jiraatu laallaati. Akka walii wajjin hin jiraatamu biyya ormaa keessatti waan akkasii kana biyya ormaa keessatti dhaabbachuu qaba. Wanni kana irratti bal'inaan dubbanna garuu kan keessa warri Kaayiroo jiran jarra karadii maasfaraadhaan koleelaa nagar illee maasfaraadhaan miti dhagee jarra karadii jarru jakka abdustee warri achi keessa jirtan waan kana qaba achumatti miccaatii fixa. Inta utaanaan nu miidiyaa ajandaa biraatiin walitti dhufnaa jechuudha nu tokko. Namni Oromoo taati waan barbaadde naan jette nan Isaaqoo tasgabbaa'e dhiiga lakkaa'utti deemnaa jechuudha. Indoo marra galgala tokkummaa waa'ee kanarraa kaasee dubbataa jira. Waa'ee dhimma jimma arrafamu waan adda addaatiin wal qabsiifnee waan danutu dubbatamaa jira. Tokko jedha. Eenyu akka nu arrabsiisaa jiru, eenyu akka maal tuqaa jiru, eenyu akka madaa namatti, eenyu akka Oromoo awwaarradaa jiru, ifaaf ifatti baanee dhugaa walitti himnaa jechuudha dhiiga lakkoofne. Sanatti tun deemin abbaan ofii jedhe of asirreessu. Habaja hayaa fooyyaa abbaatu ofirraa fuudha. Dhiigalee tokko kana lammaffaa wanna naan gallee jira garuu asirratti hin dubbadhu keessaa na dubbatamu amma akkuma namoonni jedhan dhiisii cufii ba'e warra sirraa dubbatu warra hin beekne dubbata waan barbaade haa farsu namni. Maammee isa eenyu maallaqa waa meeqa dhanee irraa odeessaa oolani waa tokko wanti jarri fidanii jiru oduu qofa jechuudha miidiyaan. Argannaan immoo ijoolleen baay'een intiniirraa kaasanii dubbataniiru wanni kun akka islaamaatti nu hundinuu islaamaa qaanyiidha hin dubbannu baga godhee dhiisi kanas hin dubbatin haafuunni ijoolleen achi jiran dubbatan rakkoon qabu. Inni kun satirii jedhama wal sataruudha bakka dhokfamuu qabu. Innis hin gaafannaa isas hin dubbannaa garuu sin achitti fixa ammaaf garuu akkuma jedhame nama dhaga'uun gaariidha bakka hocaa jaallatan ani yaa'ee dhufaa jira cufii ba'e isaa tasgabbaa'e wanni dhufu garuu rabbi si yaa'ee of eeggatu shira qabaatu. Waan gootu ila ijoolleen teenya achi jiran reedii faan asli faan mubeenis kenna atis kenna dhimma kana isan achi jirtan isan warri waa hin beektan jennee
namoota hedduutti kaayiroo keessa jira ijoolleen teen ta Oromoo bira dhaabbatan ta waan hundaan aarsaa godhaa jirtan. So kanaafu dhimma kana atilleen tuffadhu dhiisiti keessaan anis bilbila Fuwaadillee walitti hineetu haasa'uu dandeenya. Dhimma kana reedii faan as keessa jiranii Abdusee faan as keessa jiranii dhimma kana isaanummaan isanii haalaalanii kan ajandaa gooneen bal'u maaliif seetan namni sa'aatii ammaa kanatti namni kenna sa'aatii ammaa kanatti dhumataa jira. Giddugala magaalaa keessatti namni dhumataa jira. Wallagga keessatti akkas haati kan qorrafamti calam jedhee guyyaa guutuu calam jedhee dhiise. Isa maasii waa'ee haadhaa isaa dhagee waa'ee haadhaa ka haadha keenya arrabsiise nu cufa tarrafamaa jira nu tarrabsiisaa jira haadha keenya egalee baalabeetuun jetti jari soddaa kaannaaqu atiruun haayina kan nuqumu waan jedhamu wayii jirti siigalee nu tuffachiisaa irraa jechuudha waa hundayyuu kabajaaf hayaa abbaatu ofirratti eenyudha san dhiisi sun rakkoon qabu rabbi haadha kan kee ni beeknaa ni guba dubbinaadha jabaadha garuu akka waan miira nama tuqudha kan barbaadamaa jiru gizeemmaa keessatti. Mubee baanee waan kana cufnee abaanuti. Cufamee ba'a inni rakkoon qabu cufamee ba'a wanni kun miidiyaa irratti ta'uu hin qabu. Radiinis wanti inni sirratti bilbileef keessaa si baasuu fi keessaa ba'iiti haga dandeettiin tasgabbaa'ii wanni kun qabbanaa'uu qaba sirrii miti bakka sirrii miti wanna ituma ta'e wanna akkanatti odeeffamu miti. Ituma ta'e. Bakka iyyo elaa walumaa galatti isinittani maansii liivii cufeen ba'aa dubbachuus hin barbaadu. Biyya kana keessatti wanti natti godhamu tokkoof tokko qofa. Eessumaan nama waraqata qabudha. Seera tokko tun hin cabsinii wanti tokko natti hin godhamu. Isaak ni hubanna wanni jirratti dhufuun jiru warri keessaa dhufuuti dantaan godhatanii bakka kanatti godhamuu danda'u isa kana immoo gaafa biyyaa ba'u sana murteeffadhee ba'e waan barbaadame haa godhamu wanti sin beekuudhaa qabdan warra jibbitanis warra jaallatanis tokkoof tokko wanti natti godhamuudhaa danda'u yookaan na qabsiisu shira wayii natti hintinaa ta'u yookaan na rukuchiisu minim nagarii lama kanammoo anarra wal gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaan irras dubbanneera dhiifama abdattanii waan hin taane dubbatina miidiyaa irratti dhuftanii badanu qaanneessaa jira wallahi dhimmi oromummaa kun wallahi. Naadiidoo irraa baana innillee mana cufee bahu miira kee ni hubannaa dirqama immoo maal si beektaa haasa'uu keessaa wanni argamu hin jiru isaa liqimsi digalee. Ani seen ture bara anammaa nama keessaan natti himeeyyuu ani hin beekne hin ture. Jaarsummaaf ture maaliif dhabamtee naan jedhan keessan jiru jaarsummaa maaliif dubbatamaa an argine kan arrafame ana waa tokkos namatti waa himataan turre erga arrafame namni qunname nama muraasa tokkummaa numna yaa tokkummaa bagadhu iyyuu bareedduudha wanna kana habulchinu isaa qoqoo nu obsi ezaabay tokkummaa isaa qatamaan nuti jedhu dhagee waan nuti jedhu dhagee fi bay ati bay yoo barbaade mana nu banne jennaan dhimma biraatiin qabsifne dhimma wanni kun keessaan bakka bakkaan deemaa jirtu kana irratti dubbachuun nu barbaachisa akka Oromootti waan ajaa dhufaa jira waan ajaa Ay. Agatu bulu civil datu fi bay. Yeah. Awana jedhu qabotte waan sagalee lafa jiru jechuudha. Sagalee hin qaban lafa jechuudha. Wala batali tina saanis wala sodaadde qalbii gooti naaf galee hin beeku. Yeroo hedduu qofatti mubaalif jetti awana sin jedhu qabotte musaddamte taate rabbi siyaasa damu jetti. Ilmaan keetiin haala galfaddotti. Awana sin jedhu qabu yoo akka jabaatee azalli dhuftee biyya akiraa deeme jette. Rabbi tana mana si kenne haati ormaa haadha si bitaatu. Wanni lafarra jiru hundi si jaallatu waan akkasii dubbatanii akiraa deemte. Amiin ni jedha alhamdulillah rabbil alamin an nama jibbuun argine dhugaa isinitti himaa nama jibbuun argine. Maayin kun eebbisaa yaa rabbi jedhaa harma ol qabaan eebbisa dhute alhamdulillah rabbil alamin. Kanaaf namni jaallata